Ashamar kafuun akka mooltan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu guyyaa irraa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Oduu waliin Allali Seessisay oduu dursuun hangafoota isaanii. Ameerikaan daandiiwwan qilleensa Itoophiyaa fi Itaad adabde. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti gaggeeffameen lammiileen Somaaliyaa qeeqaniiru. Mootummaa giddu galeessa Somaaliyaa fi Jubaalaand gidduutti lolli gaggeeffamaa jira. Hoogganaan finciltoota Sooriyaa mana hidhaa Asaad akka cufu kakachuu hime. Ameerikaan deeggarsa meeshaa waraanaa haaraa doolaara miliyoona 500 Yuukureeniif akka kennitu beeksifte. Amma oduu bal'inaan Ameerikaan daandiiwwan qilleensa Itoophiyaa fi Itaad adabde abdii sabaan akka xaanutti dhiyeessa. Ministeerri geejjibaa Ameerikaa sababa zoonii balallii xiyyaaraaf hin eeyyamamne irra balali'uutiin daandiin qilleensa Itoophiyaa doolaara 425 fi daandiin qilleensa Itaad ammoo doolaara 400 adabuu beeksiseetii jira. Murteen adabbii kun ka darbe qorannoo biiroon eegumsa fayyadamtoota aviyeeshinii geggeesse hordofee kan mudateedha. Daandiin qilleensa Itoophiyaa koodii United Airlines ofirraa qabu balalii Itoophiyaa fi Jabuutii gidduutti bara 2022 haga 2023 tti geggeesseen kan adabame yoo ta'u kan Itaad ammoo gosa xiyyaara Jet Blue Airways B6 fayyadamuun balalii Ameerikaa fi UAE gidduutti hagayya 2022 haga eebila 2023 tti taasiseef adabameera. Balaliin kun eeyyama malee taasifamuu eeruun ergaa akeekkachiisni kenname boodas xiyyaaronni kunneen balalii itti fufuu qorannoon argisiiseera jedhame. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti gaggeeffameen lammiileen Somaaliyaa qeeqaniiru. Abdii sabaan dabalata qaba. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti mallatteeffame ilaalchisuun dheekkamsa lammiilee Somaaliyaa gidduutti kakaase yoo ta'u kunis mootummaan keenya salphaatti Itoophiyaan akka karra galaanaa argattu godheera. Somaalilaand waliin waliigaltee godhame illee akka diigamutu hin gaafatin duuchaatti karra galaanaa kenneef jechuun komachuutti jiru. Kun kana ta'ee otuu jiru ammoo Ameerikaa gamtaa Afrikaa dabalatee dhaabboleen addunyaa waliigalteen kun mallatteeffamuun isaa isaan gammachiisuu ibsaniiti jiru. Kana ilaalchisuun ibsa hin eegamne kabaaf ta'e Jibuutiin Itoophiyaan karra galaanaa Soomaaliyaa irraa argattu dabalatee karra galaanaa tujaaraa akka bulchituuf afeerraa goonee turre ammas afeerraa kana hin dhiyeessina karra galaanaa tujaaraa guutummaa guutuutti fudhattee bulchuu ni dandeessi jedha ibsi Jibuutii. Afeerraa Jibuutiin dhiyeessite ammayyuu akkuma jirutti ta'e Itoophiyaan tole jettee akka fudhattu akka barbaadu ka dubbatan ministeerri dhimma alaa Jibuutii Muhammad Ali Yusuf waliigalteen Ankaaraatti gaggeeffame kan nu gammachiisedha jechuun ibsuun karra galaanaa Soomaaliyaa irraa argattu birattis Itoophiyaan Jibuutii irraa tujaaraa bulchuu yoo feete gammachuudhaan kenninaaf jedhanii jiru. Waliigaltee kanas ilaalchisuun Ameerikaan ibsa baasteen waliigaltichatti gammaduu ibsuun waliigaltee kana kan mijeessite Tarkii galateeffattee jirti. Itoophiyaa fi Somaaliyaan waliigaltee mallatteessan kan dhimmoota gurguddaa torba irratti yoo ta'u keessattuu Itoophiyaan Somaalilaand waliin waliigaltee goote hadiigamu ka jedhu ifatti kan kaafame hin jiru. Haa ta'u malee Somaaliyaan Itoophiyaaf karra galaanaa akka kennitu kan dirqisiisudha. Gama lameeninuu seera akka idil addunyaatti ba'e daangaa walii kabajuu badhaadhinaaf waliin hojjechuuf kanneen biroo akka qabatu ibsa waliigalteen sun. Dabalataanis gamtaa Afrikaa jalatti waraanni Itoophiyaa Somaaliyaaf aarsaa kaffale nageenya biyyattii eeguu irratti Somaaliyaan beekamtii akka kennituuf ibsa. Waliigalteen kun ta'uun lammiilee Somaaliyaa ka dheekkamsiise yoo ta'u Itoophiyaan dippiloomaasiidhaan nu injifatteetti karra galaanaas akka feeteen argatteetti jechuun Hassan Sheikh Mohammad dippiloomaasii caalamee Itoophiyaaf karra galaanaa kennee galee jechuun komachuu dabalatee waliigaltee Somaalilaand Itoophiyaa waliin galte illee utuu hin diigsisiin dhufe jechuun pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammad sagalee raadiyoo Ameerikaa irratti qeeqaa turuun isaanii dhaga'ameeti jira. Mootummaa giddu galeessa Somaaliyaa fi Jubaalaand gidduutti lolli gaggeeffamaa jira. Abdii sabaan akka xaanutti dhiyeessa. Sababa shororkeessitootaan keessoon ishee nagaa kan hin qabne Somaaliyaan bulchiinsota naannolee ishee mootummaa federaalaa irraa ajaja fudhachuu diduun gargar caccabuu kan eegalan dhiyoo kana yoo ta'u keessattuu Jubaalaand waliin hariiroo mootummaan federaalaa qabu cabuun waraana keessa seenuun ibsameetii jira. Ji'a darbe keessa filannoo gaggeessuun irra deebiin Ahmed Madoobee kan filatte Jubaalaand hariiroo mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qabdu guutummaa guutuutti adda kutuu beeksistee turuun ishee ni yaadatama. Mootummaan federaalaa Somaaliyaan humnoonni Jubaalaand naannoo humna waraanaa Somaaliyaa irratti
waraana bananiiru jechuun humnoota Juubaaland waliin wal waraansa keessa seenuun ni yaadatama. Lolli kun yeroo gaggeeffamaa jirutti aangawoonni Juubaaland ibsa baasaniin kaleessa Raas Kaamboodiitti dhukaasa mootummaa giddu galeessaa nutti banamuun hordofee waraanatti seenuu ibsuun Raas Kaamboodiin guutummaa guututti to'achuun humnoonni waraana mootummaa federaalaa guutummaa guututti Juubaaland gadhiisuun ba'uu ibsaniiti jiru. Kana ilaalchisuun ibsi mootummaan giddu galeessaa baase ammoo dhiiga dhangalaasuu hambisuu fi nageenya waraana keenyaaf jecha Juubaaland gadhiisanii akka ba'an ajajneerraa jedhu. Dabalataanis mootummaan giddu galeessaa Juubaaland waliin waraana keessa seenuu akka hin barbaannes ibseetii jira. Guyyoota muraasa dura Itoophiyaan Juubaalandiif meeshaalee waraanaa deddeebistu jechuun kan kasase mootummaan Somaaliyaa xiyyaarota lamaan Juubaalandiif kenniteetti jechuun ibsa baaseen Itoophiyaatti quba qabuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Hoogganaan finciltoota Sooriyaa mana hidhaa Asaad akka cufu kakachuu hime. Gabaasni dabalataa akka itti dhiyaata. Humni hidhataa Sooriyaa mana hidhaa hamaa pirezidaantii duraanii biyyattii Bashar al-Asadiin to'atamaa ture cufuu fi kanneen hidhamtoota dararaa fi ajjeesaa turan faana bu'ee akka qabu hime. Hoogganaan finciltoota Ahmad al-Sharaa kan maqaan qabsoo Abbuu Muhammad al-Joolaanii jedhamuun beekamu humnoota nageenyaa duraanii mootummaa akka diiguu himuu ibsi Reuters irraa argame ni mul'isa. Viidiyoowwan hidhamtoonni kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaa Saadnayaa keessaa yeroo yaa'an mul'isus gadhiifamaniiru. Mana hidhaa Asaad gaggeessaa ture keessatti namoonni 60,000tti siiqan dararamaa fi ajjeefamuu gareen mirga namoomaa Sooriyaa Yuunaayitid Kingdom hordofuu himeera. Ameerikaan deeggarsa meeshaa waraanaa $500 miliyoona Yuukureeniif akka kennitu beeksifte. Gabaasni dabalataa akka itti dhiyaata. Bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden paakeejii gargaarsa meeshaa waraanaa haaraa $500 miliyoona tti tilmaamamu ifoomsuu isaa ministeerri dhimma alaa biyyattii Antoonii Bilinkan ibsa kennaniin himaniiru. Dubbi himaan White House Joon Kirbii kanaan dura Ameerikaan hanga dhuma bulchiinsa kanaatti Yuukureeniif deeggarsa dabalataa kennuu itti fufti jedhan. Waashingitan guyyoota 10 dura meeshaalee waraanaa ciccimoo $725 miliyoona akka ergitu ibsiteetti. Paakeejiin kun rasaasa sirna rokkeettii meeshaa waraanaa sochii olaanaa fi misaayila saffisa olaanaa kan of keessaa qabudha. Eegaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun guyyaa har'aa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa fan waliin turtii gaarii.